Har'a qormaata ijoollee achisiisuu jechuun bu'aa isaan barbaachuu hin dandeenye baachisuu jechuudha. Har'a qormaata gargaartee kutaatti gara kutaatti isaan dabarsuu dandeessa. Garuu bor lafa isaan jiran deemtee isaan gargaaruu hin dandeessu. Kanaafuu wanti hundumtuu seera mataasaa qaba. Kuni seera mana barumsaa kamiiti? Argitee beektaa gaazexeessonni tokko tokko eega yuunivarsiitiidhaa eebbifamanii booddee akka taatoo jabaatti akti godhanii kan isaan mul'isan. Moo akka injiinaroota tokko tokko tiiktookii irra laayivii seenuun taaptaapnaaf godha akka jedhaniiti. Akkaawuntaantii fi ogeessota seeraa meeqatu irraa yuutuubii irratti sabskiraayibnaaf godhaa jedhanii kadhatu. Hundi isaanii ogummaa barataniin hojjechaa jiru hin jiran. Baay'een isaanii waan argataniin kan isaan hojjechaa jiran. Seera mataasaa qabanaan jettaa dhiisi malee. Har'a waraqaa qorannoo meeqatu simboo saanduqa dhaabbii ta'ee iddoo meeqatti mini kan nuun argaa oolu. Dhiisi malee ree dhiisi. Tole dhiiseera. Hundumti keenya erga yuunivarsiitiidhaa eebbifamnee booddee muraasi keenya ogummaa ittiin baranneen hojjennaa. Muraasi keenya immoo biizinasii mataa keenyaa hojjennaa. Muraasi keenya immoo dhimma raawwachiisaa taana. Egaa jireenya keenya yookaan xumurri keenya kana. Otoon kana beekuu barataan kamiyyuu akka qabxiinsaa jalaa irratu hin barbaadu. Kanaafiyyuu waan an beeku hundumaayyuu isaanitti nan agarsiisa. Maal akkana ajaa'ibu beektaa? Yeroo hundumaa yaadaan na caalu ka'e. Baguma kaasne malee qormaata achisiisuun akka yakka hin taane haga xiqqootti na amansiiste oolte bara.